daawwattoota keenya nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu kun qophii milluu ONN'ti. Akkuma beekamu milluun ONN torbanitti yeroo kana keessummoota dandeettii adda addaa weellisan isiniif qabatee kan dhiyaatudha. Har'ammoo keessummaa jabaa nama isin gariin beektu gariin hin beekne har'ammoo akkasiin wal bartan taasisu qabadheen isiniif dhiyaadhee jira. Haga xumura qophii kootiitti na waliin tura. Geetoo Lamaayyootti qopheessaan ogeessi kaameraa Abtaama Barraati. Turtii gaarii qabaadhaa. Ana dhufu. Ayyoo kan eegdan. Ani gaa hin dubbanne keessummaa qabadhee dhufuu kootiin inni hime mee ati moof ibsi. Ayyee ani Siifan Fayyeeraan jedhama. Siifan Fayyeeraan jedhama. Akkuma Oromoo tokko bakka dhaloota koo Konyaa Lixaati. Akka carraa ta'ee gaayyuu naannoo Finfinneedhuma kana yeroo naannoo Finfinnee kanan jira kanadha. Siifan Fayyeeraa weellisaadha. Siifan Fayyeeraa weellisaadha. Weellisaa duras haalonni tokko tokko jiru. Ni jiru. Fayyee. Ni jiru. Akkuma tokko barataallee barumsa marrallee ture. Barumsa boodallee egaa waanuma Oromoon dalagaa ture waanuma Oromoon keessa ture anillee iyyuu hawaasa koo warruma xiqqoo hubatanii waa itti dalalamaa turanillee argee hubadheetanii anillee iyyuu isaan hordofuun eegale. Anillee nan dhagee malee iyyuu hin agarre waan gara kibbaa kanas turteettadhan. Gechoo gara kibbaa kana egaa iyyuu kibbaa waan ani deemee fi haalotuma adda addaatu ni deemsisee haaluma Oromoon keessa jiru na deemsisee warruma Oromoo fi quuqamanii warra quuqamaa arganii yookaanis immoo dararaa hedduu arganii hawaasa isaaniitii dararamu hawaasa isaaniitii dhumutu roorroon isaanitti ulfaatee taa'anii ilaaluu didan jennaanii Konyaa Keeniyaa naannoo gara Sololoo jedhamu Golbo achi deemanii akka carraa ta'anii seenaan isaanii yaadatu malee gariin illee ni jiru akka carraa ta'ee kan saba isaaniif aarsaa kan falanii isaan matoota biyya keessa jirruuti haalota adda addaan waan jesse achi bobba'an. Egaa mee ati namoo wantoota hedduurra darbee as ga'edha. Nuti amma magaalaa keessa jirran beeknu. Mee haalli amma fakkeenyaaf aduun jira bokkaan jira. Haalli isin keessa turtan akkam ture? Haalli qabsoon egaa iyyuu waa hedduu qabdi. Qabsoo waa hedduu qabannaan siin jedhu waa sadiitu jira. Waa sadii keessaatii iyyuu harka diinaa bu'uun ni jira. Madaa'uun ni jira. Sadaffaan ishee aarsaa kan falanii wareegamuudha. Egaa iyyuu akka carraa ta'ee anillee sitti himuu hin danda'u sirraatiin baradha malee kitaaba Nelson Mandela Long Walk to Freedom jedhutu jira. Freedom is not free without blood. Bilisummaan bilisa miti dhiigaan ala jechuudha. Kanaaf aduun bilisummaa argachuuf yookaanis immoo iyyuu nageenya waaraa barbaadda taanaan aduun gufuun cabbiin na rukutaa nan madaahaa nan qabamaa yookaanis immoo na wareegamaa jette itti hubattee itti seenta. Haa ta'uutii ammallee biyya ambaa otoo hin taane yookaanis immoo iyyuu konyaalee garananii ture sana otoo hin taane ammallee
yoo xiqqaate jechuudha gaaddisa yoo akkam baay'ate bishaan hanjijjiirama qabu akka carraa ta'e akka hiree ta'e carraalee otoo hin taane akka hiree ta'e Oromiyaan taadhiidha gaaddisa ni qabdi bishaan ni qabdi badhaatuudha. Kanaaf Keeniyaa keessa kun hin jiru garuu Oromiyaa keessa madaa'uun harka diinaa bu'uun daggala keessatti aarsaa hedduu kanfaluun yookaan ajjeefamuun ammallee wanti hir'ate hin jiru. Mooriitti caalayyuu jechuun hin danda'a. Itti caala. Isuma Keeniyaa caalaayyuu jechuudha. Isa Eertiraa fa'aa caalaayyuu isayyuu wayyayyuu itti caalesiin jechuun hin danda'a dhugaa isaatti. Kanaaf. Baay'ee heddummata keessattuu waggaa 5 kana hedduu hammaataa ture. Mee hawwisoo keessa turteetta? Achitti hawwisoo keessa akka hawwisoo waraana bilisummaa Oromootti dilbata ni qabna ture. Konyaa kibbaati. Hawwisoo ni qabna. Dilbata kana hawwisoo huccuu keenya miiccannee qaama keenya dhiqanneeti hawwisoo caayaa keessa teenyee akka konyaalee Oromiyaatti ni qabna ture. Haa ta'uutii waluma keessa teenyee jechuudha. Kanaaf ani baay'ee ajaa'ibsiifadhu ijoolleen egaa nutillee tokkichumadha. Godina Iluu Abbaa Booraa tokko haga yoona na duraatiin baduma. Mee yeroo sana hawwisoo sana keessatti weelluu jechaa turtan? Hawwisoo sana keessatti ani geerarsa afaan geerara ture. Geerarsa otoo hin geeraruuti waraabamee haa darbamu kanaaf jedhee Injiinar Tasfaa'uu Camadaa waraabameeti haa darbu sabaa ootti yookaan sagalee bilisummaa Oromootti haa darbu jedhee jennaan mootiin keenya abbaa mooraan keenya ammoo Jaalmarroo ture amantiin keenya waraabuu eegallee nan geerara otoo geeraruutiin xumura irratti inni duutanaan jedhu ani maali yoon du'ee qabsaa'aa hedduu du'e qalabatii rarraasaa yoon du'e maal abbaasaa kanarra gaafan baasaa jedha xumura irratti jennaan inni kee siifoo akkasumatti dhaabi jedhe otoo waraabaa jiru Jaalmarroon kee ayyee akka mooyyaree jaalin jedhe jennaan goonni irbaata rasaasaa yoon du'e maal abbaasaa kanarra gaafan baasaa jedhi injira geersa korra sammaa gadhiifamaa jiru injira. Egaa amma erga kaaftee kiyaan baanu waa'ee Injiinar Tasfaa'uu Camadaas waa'ee Jaalmarroo kanarraas waa xixiqqoo maaliif walii wajjin turtanii isin akka jaallaniiti kanaaf waa xixiqqoo dabarra. Geerarsa tokko irraati mee waan yeroo sanaa samma jettee geerarsicha nu jedhe. Geerarnaan jedhu geeraraan geeraa jira dhiirri geerareen kuufnee baddaa Oromiyaa jira. Goonni bosona jira qabata waja gira loltuu mudhiin sinnaara kufee kuffisaa jiran bineensa maataa keessa jaalulluuqaa fundeessan ati jamukaa bu'atee kurkufaa buqqifate. Hidda muka soorate du'aaf garaa kutate lunni manattaa galuu deemee odoo oolu garaa saabbula malee booda duun isaan oolu. Garaachi duruu jirtii mi'a gara amma gamte kanan narra eegate fooniif garaan nu citee boquu gadi qabate. Basaasaan nuun taphate sobee unu fakkaate dabarsee goota laatee manatti marsiisee nyaachisee obaasise. Daandiin beekne agarsiisee Oromoo gorraasise lammii koo wareegsisee Tasfaa'uun Camadaa jajjabee jabarbada. Seenaa qabdi duuti kee nan deebisa gumaa kee. Ishoo. Akkasidha ture eddasiin itti dabalee waa'ee Injiinar Tasfaa'uu Camadaa. Yamma durayyuu dubbadheera waan Injiinar Tasfaa'uu Camadaa irraa waan haasofna walii wajjin turtanii jenneera. Dhufee immoo geerarsa kee keessayyuu jira. Geerarsi kuni waan iddoo of keessaa qaba. Kan akka dhageetti amma sibiraa dhageetti waan baay'ee qaba. Kan dabarsee kennu jira. Wantoota inni waa'ee garaacha maal kana keessaati waan fudhate qaba. Isa abjuu fi maal akka abbaan hiikkatedha. Mee Injiinar Tasfaa'uu Camadaa akkasumas Jaalmarroo wajjin walitti dhufeenyi keessan akkam ture yeroo kibba turtan? Dhugaa dubbachuu fi Injiinar Tasfaa'uu Camadaa fi Injiinar Yaasoo Abbabaa yookaan Injiinar Masfin Abbabaa darbanii dhufu turan. Ni dhufu haa ta'uutii yeroo dhufanitti
akkuma keenya dhagaarra ciisu ture. Akkuma keenya kuraankura yookaan booshee nyaatu ture. Keessumaayyuu injiinarii Masfin Abbabaa nufaanuma kophee ishee kan konyaan godina Booranaa godhatu ni jira. Ishee godhateeti nufaana jechuudha. Nufaanuma deemaa oolaa deemaa wanneedha yeroo sana marsaa tokkoffaa akka finnee marsaa lammaffaa irratti dhufe marsaa lammaffaa humna furgaatu humna jajjabee humna warra dura leenjii keessaati humna jajjabee leenjitu jedhanii isaan kee wanti jedhame dhufamee leenjii eegalee ammas lammaffaa irratti yeroo sana irra caalaa nu bira ture. Injiinarii Masfin Abbabaa nu bira ture. Haa ta'uuti akka hooggansaa yookaanis immoo jechuudha. Akka wanta addaa tokkotti ijoolleedhuma keessa ciisaa isaanuma faana kuraankura nyaata. Isaanuma faana bishaan booruu. Akka kan Itoophiyaa yookaan akka kan biyya tokkotti yoo ilaalle yeroo bakka biraa deemanii dhaqanii daawwataniiti dhufanii magaalaa keessaati bakki bareedaan qabamaaf. Injiinar Tasfaa'uun Jamadaan fa'aa kuni akkasin turre jechuudha. Dhagaa keessa boraafatanii ciisaa turan. Waan ajaa'ibaati. Waan akkasii hin jiru ture. Waan akkasii hin yaadamu isaan biratti. Inumaayyuu namni dhaqee isaan jala akkasittiin ijoollee ammatanii tan isaan faana wanti jedhan ammatanii kan isaan faana haasawan kophaatti iyyuu kophaatti nyaatanii booshee yookaan kuraankura jechuudha. Ijoollee faana malee abadan kophaatti nyaatan kan kanaan alaa nama wanti miti yoo sagliin walitti dabalamte hedduutiin yeroo nyaataa hedduutu iddoo tokkotti nyaata malee kukkutanii wanni miti ati fal'aana ni qabdaa fal'aana keetiin inni fal'aana isaati wanti jedha hundumaatti iddoo tokkotti nyaata. Kuni hooggansadha. Kuni maalidhaan hin jiru waraana bilisummaa Oromoo keessa. Walqixxummaan kan inni jiru bakka waraanaattis miti bakka hundumaatti waluma gidee ilaala jechuudha Oromoon. Waraanni bilisummaa Oromoo walqixxamman. Jaalmarroo wajjin maal turtan? Jaalmarroon yeroo sana abbaa mooraa abbaa caa keenya yookaan abbaa mooraa ture waliin turre achitti kanaaf innillee akkuma isaaniiti yoo xiqqaate inni immoo jechuudha. Akkuma jaala tokkootti akkuma jaala nu faana wanti jedhanitti nu faana jiraata. Nu faana wanti jedha. Yoo xiqqaate nama si faana deemee sololi'aa fa'a jechuudha. Sololi'aa nafa si faana deemee fiigee dhaqee adamsee murtuxxeedhaan dhaqee rukuteedhaan akka. Durumaa kaasii jajjaba. Daawwattoota keenya egaa qophii bareedaa jalqabnee jirra. Reefuu jalqabaa jirra maaliif yeroo jiruuf jireenya isaa keessatti maal akka daddabarsedha. Ammayyuu lafa muuziqaa inni itti jalqabe hin ga'een jirra. Haga xumuraatti ammallee nu waliin tura. Egaa seenaa namoota muraasaa nuuf himteetta. Mee weelluu kan jalqabde ati yeroo zoonii kibbaa turtedha moo yoom ture? Yeroo zoonii kibbaa ture egaa achumatti eegalee jechuu nan danda'a. Durallee iyyuu otuman baradhu iyyuu akkan ani waa'ee kanaa hojjedhu kan na godhe iyyuu gara aartiitti jechuudha. Waldaa Maccaaf Tuulamaa yeroo dura jiru irreessa nan dhufa ture. Irreessa yeroo dhufnu sirbaa dhufna. Aniin keeyyuu sirba eebbisaa addunyaarraatiin mana muuziqaa waaliyaa jedha achirraatiin amma ta'uu nama mana muuziqaa waaliyaa kana dhaqee mana maxxansaa ta'uu jedhee naa maxxansaniin jedhe dhaqeen aniin kee iddoo kaasetti yeroo sana hin qabu aniin kee dhaqeen elektirooniksii maanni maqaan isaa mana muuziqaa waaliyaa sana dhaqeen aniin keeyyuu nan gaafadhe ennaan amaariffaan aniin keeyyuu mindinoo fallakkee kaasetti noo is mindinoo aniin kee lakkii akkamittiin akka sirbi bahuu gaafachuufan ture. Namni jalaa qabuyyuu dhibe. Deebi'ee naniin kee dhiisee ijoollee tokko mari'achuu qabee naniin kee eddasiitii akka carraa ta'ee humneessaa badhaasaa jedhamu kanan arge. Humneessaa badhaasaa kana argeen wallisaadha. Nan gaafadhee isa. Nan gaafadhee naniin kee kallattii na qabsiise. Isaa booda naniin kee otuman kana wanti jedhuun bara 1998 naniin kee eegalee nan dhiisee deemee egaa durallee haala kana keessa galeersiin jedhe miti dirqamni natti laate nana dhiisee boqote. Sirbi yeroo sana qabattee akkasii maxxanfamu yaalaa turte jira? Eegaluu fedheetaniin mana muuziqaa totuman deddeebi'uuti eegaluu fedheetaniin istuudiyoo eegaluu fedheetaniin dhiisee deeme.
Maal ture mee barreessiteetta yoo si yaadatta sagalee waaraa jiraannan yaadattuuf tureera 98 hedduu tureera. Achi booda akkam gootere weelluun amma fakkeenyaaf weelluun lama yuutuubii irra jira sadan tokko immoo kan hin baane jiru. Kamtu dursame biifilee moo biifileen dhiyoodha masaraa kan jedhullee jira. Masaraa koon masaraa siif ijaara jedha. Koon masaraa siif ijaaraan jira biifileen jira. Isa dura weelluuleen lamaan sadan tokko jiru turan. Sun maaliif hin bahin hafee warri kun dursanii ba'an? Inni warri duraa amma yuutuubii irratti hin gadhiifamne suni yeroo sana waa'ee yuutuubiyyuu wanti hin jenne. Ani amma kanaa nama na gargaareesi wanti hin qabu kallattii namni na agarsiise. Aniin keeyyuu nan maxxanse haa ta'uuti VCD moo maaliidhaan isattidha ture hanumti wanti ta'eeruyyuu. Hin jiru amma baay'eetu jira amma naannoo bakkuma dhalootaa jechuudha. Baay'ee isaatu binnee achumarraan inni kee wanti ta'e sirbootuma sanayyuu amma irraanfachaa yoo jira haa ta'u isa geerarsa sana amma namoota hedduutu dhaggeeffata otoo dhaggeeffatanii faanaa bilbilu sadan saayyuu yuutuubii irra hin gadhiifamne warra dheengadda kooyya dawoo koo jedhuufi isaaniin egaa irraa ta'ee haalli noolii kunillee yookaan dinagdeen illee zaliilii nuti ta'e kanatti nani warroota amma maxxansaa istuudiyoo jiruyyuu amma istuudiyoo jiran mallee mucaadhuma kanatu lakkiin eegalla malee naan jedhennaan. Kanaaf amma namni si bira dhaabatu yoo jiraate weelluulee dagataman sana kan zoonii kibbaatti isa ta'u geerarsoonni sunillee wantoonni tokko tokko jiran sunillee yoo argatte hin ba'a jechuudha. Nan wanti godha ture nan haaromsa ture. Haa ta'uuti otoo akkasii namni akka xiyyatte kanatti namni nama bira dhaabatu jiraate ani walaloo yeedaloo uumuu fi rakkina isaa hin qabu. Rakkina walaloo uumuu rakkina yeedaloo uumuu hin qabu. Gaafan akkasii istuudiyoo yookaan namaa fi walaloo uumee yeedaloos uumee fuudheetanii yeroo deemu istuudiyoo fa'aa yeroo naqu malee ani toon gadi bahee amma gaafa akkas qe'ee oolu. Allayyaa keessa gadi bu'een jira iddoo namni nama agar achi keessa na oolu akkasittiin callistee yeroo simbira fa'aa allaattii fa'aa ilaaltu huursaa lagaa fa'aa kana yeroo ilaaltu ajaa'iba rabbi iddoo ajaa'ibaan sitti tolchaadha inumaayyuu hallayyaa fa'aa keessatti an akkasitti allaattii fa'aa ilaalta simbira ciuu jettu fa'aa ilaalta huursaa lagaa fa'aa ilaalta kanaafi waa hedduu si dhufa. Ani rakkoon koo jiru rakkoo maallaqaati malee barreessuunis weellisuunis anaaf salphaadha. Daawwattoota keenya akkuma amma dhageessanidha. Weellisaa Siifan Fayyeeraati. Oromoof waa hedduu buuseera. Bu'aan argate immoo ituu ta'e bilisummaa dhufu ture. Isa sittuma jiru. Egaa qabsoo irraa ammayyuu duubatti hin deebine weelluudhaan illee jajjabeessaa jira jajjabaachaas jira garuu weelluu hedduu barreessee lafa jira kana gochuudhaaf immoo waan tokko si barbaachisa uummatatti ba'uu fi harka duwwaan ta'eedha wantichi ani immoo Siifan Fayyeeraa kana bira dhaabadhee weelluusaa tokkos lamas ta'u uummata biraan haga'u itti dhameera Oromootti namoonni jettan yoo jiraattan yeroo kamitti quunnamuu dandeessu Siifan Fayyeeraa. Kana keenyas quunnamuu dandeessu. Haga xumuraatti ammallee waliin tura. Egaa jechuudhaan ammani akkas godhaa jedhee dirqisiisaan jiru. Garuu namni tokko an argaan jira, si argeera, sin beeka. Atis waa'ee kee dubbachuu qabda maaliif? Waa'ee kee atis beektaa, anis waan hin beekuu qaba. Kun immoo isaanaaf siin ilaalu bira ga'uu qaba. Hundumtuu kan kolfutti tolee miti. Egaa haa ta'u. Weelluun jalqabatti sirbite warra sanadha. Weelluun sun illee amma naan baanii jennirra amma immoo dhufe masaraan si ijaara jette eenyuuf? Koo masaraa siif ijaara an jedhu eenyuuf akka ijaarte naa himi. Ayyee bu'uurumti isaa calqabumti isaa kam jedha beektaa?
Yagiftee namoodullee uumaa dachee baalasiyoo sabatti nu deebisii qilleensa gaafasiyoo sabatti nu deebisii qilleensa gaafasiyoo koyya da'ooko jaarrataa mana kaaluu kormii arroojii baroode koyya tiruuko ilaallataa dudubbadhu ormiin ta'uu makka koodee. Koyya da'ooko ijaarrataa mana kaaluu kormii arroojii baroode koyya tiruuko ilaallataa dudubbadhu ormiin ta'uu makka koodee. Koyya da'ooko amartii bitaacha koomii ribuu tattaraaraniire koyya tiruuko agartee cinaacha koomii sibuu shannadaananiyo. Koyya da'ooko ijaarrataa mana kaaluu kormii arroojii baroode koyya tiruuko ilaallataa dudubbadhu ormiin ta'uu makka koodee. Koyya da'ooko amartii bitaacha koomii ribuu tattaraaraniire koyya tiruuko agartee cinaacha koomii sibuu shannadaananiyo. Koyya da'ooko agartee cinaacha koomii sibuu shannadaananiyo. Matattamiin obsitee naan cancalaanii daniyoo karaa deemtu sokkitee daandiilee kan baasanii atattamiin obsitee naan cancalaanii daniyoo otoon soofuu babattee mukarbaan talaadaniyo otoon boona galtee ergamtuun maraadaniyo otoon soofuu babattee mukarbaan talaadanii otoon boona galtee ergamtuun maraadaniyo. Otombo naganteo ergamtu mararaniyo. Koyya da'ooko ejersaa kutii darbiire kiltuu baalli dheerateemi koyya tiruuko ijaannatu kii darbiire miluu maltu seerateemi. Koyya da'ooko qarreera dhaabbeen ilaalaa gammoojjiin jeekaan addeesse. Koyya da'ooko koomma saraasii fi jaara gammoojjiilee koo fakkeesse. Koyya da'ooko ejersaa kutii darbiire. Anigaa waananii koomma saraasii fi jaaraa anani jedhe egaa iyyuu durayyuu inni beeku ni beeka wantumatti wanni jettee fi masaraasii ijaarta malee jechuudha. Nama hin beekneef durayyuu masaraan ijaarta masaraayyuu miti jechuudha. Karaa deemaa callisteemaa han hin beekne tokko hin dubbise. Weelluun kun yeedaloof walaloon kan keeti moo? Kanuma keeti. Mee kana dura nama barreessitee laatteef qabda? Kana durallee iyyuu ni jiru han hojiirra oolchaniiran illee ni jiru akka carraa ta'ee Gammachiis Magarsaa gammeen hiriyaa keenya ture nu faana mana hidhaa Zuwaay ture Qaalitti gara Zuwaayitti danuu dabarsanii innillee iyyuu waanuma eenyummaa isaa kanatti waanuma keenya kanatti dararaa hedduu argaa ture. Kanaaf haati manaa isaa Yumeetii Jamamaati. Naani achi keessatti Zuwaayitti wal barree as Qaalittiitti wal barree Zuwaay waliin dabarree achitti walaloo hojjedhu jennaan aniin kee walaloo isheefin hojjedhee ture. Haa ta'uuti akka isheen goote hin beeku malee waan akka wal keessa makamee ta'ee aanatu dogoggore ta'ee hin beeku malee waan akka bahee natti fakkaatu ta'ee hin beeku isarratti wanti hin ta'u. Mee amma namni walaloo naa kenni yoo siin jedhin laattaafi? Maal egaa jechi ani walaloo kennuu miti namni lubbuu isaayyuu tireenaan argamneyyuu laachaa jira hawaasa isaa fi bara walaloo. Ani nama nan fida namni walaloo barbaadu baay'eedha. Hin barreessitaaf yoo ta'e isa akka itti walii galtanis hin beekon. Maal beeku? Barreessuu nan barreessa erga jette akkaataa itti wal gargaaran jiraachuu danda'a kaarratti. Elaamee walaloo waa'ee jaalalaa hojjedhu jettee erguu nan gashiin. Beenuun waa'ee jaalalaa isa dhugaa sitti himu jechaadha. Ani har'a miidiyaa dura taa'ee waa'ee jaalalaa hin hojjedhu jechuu qofa otoo hin taane waa'ee jaalalaa sirboota waa'ee jaalalaa dhaggeeffachuu hin feenu nuti. Sadarkaa nuti jaalalarra jirruu fi
yookaanis immoo sadarkaa uummanni koo irra jiranii fi sadarkaa jaalalaa waliin argu. Kanaaf walaloo kan aadaa fi kan eenyummaa maali riskii yookaanis immoo ittiin gaafatamu haa dhufu namichi isa dhugaa nan hojjedha yeedaloo isaa faana nan hojjedha. Mee sirbi kun akkam yuutuubii irratti ilaalameera amma akka ilaaletti badaa miti komma saraansii ijaaran kun rukuttaan isaa kan kamiseeti mee ilaalameera. Ani yeroo sirbi kun gadhiifame akka carraa ta'ee bilbila sarraa haqan kanan qabuun ture. Bilbila sarraa haqan ennaan siin jedhu satachi jettan kan sarraa akkas godhan kan hin qabuun ture. Shema goongoo kana qaba ture akka carraa ta'ee egaa iyyuu anuma uummata Oromooti wantiin carraanii manuma hidhaatii ittuma deddeebi'uudha. Bilbila kana lama narraa fudhatanii tokko waajjira poolisii sadaffaatti narraa fudhatanii tokko immoo iyyuu as Meeksikootti fudhatanii. Kanaaf yeroo sana bilbila hin qabu yeroo gadduma kanan qabadhee kanayyuu. Kanaaf haa deemuu hin deemini amma immoo iyyuu keessa galee yeroo laalu waan baay'ee deemeeru natti hin fakkaatu sirbichi hin deemne. Anillee dhugaasaa sitti himuu fi eenyummaan gama hundaatiin akka inni boodatti nama hambisu ni beekta. Gama hundaatiin boodatti dinagdeetiin boodatti si hambisaa karaa teknooloojii kanaan boodatti si hambisaa. Kanaaf haa ta'uutis immoo anaa fi dinagdeetiinis teknooloojiitiinis jechaadha dhimma isaa tanaaf boollaa galuu eenyummaa kootu naa caala waan ta'eef anamma reefreefiin baraa barreessuu miseejii jettan kan ergaa barreessuu kana waan adda addaa kan reefreefiin bana kun wanti jedhetaniin malee ijoollee matu na wanni jedhee malee hin beekum ture. Maaliif hin qabanne bilbila isaa hin qabanne amma immoo gaayyuu waanuma xiqqoo waanuma amma kaffaltii irraa argame jiru. Koyya dahoo koo sanarra mucaa CRBT fuuteetu jirti. Isheetu isa geerarsa kanallee sammaati wanti jettee kanallee jechuudha. Isallee nan fuudha malee jettee fuutee isheen kee wanni jettee walumatti ilaalle jennaan ijoollee waa'ee wanni kana sabaayimaa kana beekantu jira irra seenanii ilaalan. Bakka 20tti akka fe'ameeru ilaalan. Ciccitee jechuudha. Jennaani nama eenyu akka fe'eerullee ilaalan. Kanatti bakka akkasitti fe'ameera na biruma taa'ee jechuudha. Jennaani akkas galeeradhani cubbuudha mucittiin illee yoo hanga wanti akka warra kaanii miti. Baddeen baddue hirma nu yaadatti yeroon siin jedhu akka ergaa isaa fa'ii fi akka hawaasa keenyaa fi ergaa dabarsinee fi akka baay'ina hawaasa keenyaatti akka nuti hawaasa keenyaa fi hojjennutti kurmaan irra iyyuu hin jiru. Kanaaf ammayyuu sichi jechuudha. Maal keessa jirta jiruuf jireenyaan? Jiruuf jireenyaan egaa akkuma Oromoo tokko gaayyuu amma yoona waanuma qabanne sana irra jirra. Sirba isaa dhiyeenyaa kanatti immoo deebina. Sirbicha illee baay'ee jaalladhani. Keessumaa lafa geelloo sanaa kaasee baay'ee jaalladha. Mee waa'ee sirba sanaarraa waan jedhi. Isa amma inni amma bu'uurri isaa akkam beekta? Egaa nuti sitti mee waanuma madoo qabdudha nati hooqqattu waanuma madoo keenyaati an inni wanti jedhu. Yaguwaa saalaganii dagalaa koo jirdeere yaduwaa saalabanii edda jalaan koo bitteere lafee keessaantu karaarraa irran buuseera qoraatti silaa wal arguun hafeera jaallan qabsoo kun agaatti akkas jedha. Weelluun kee hundisaa hiika mataa isaa danda'e qaba abbaa eeggatuuf. Ammayyuu xurree ganama jalqabde sanarra jirta jechuudha. Eega tokko hin daddaaqama jirra. Mee sirboota kan amma sirboota lama kanatti suur sagaleedhaan yookaan viidiyoodhaan hojjetteertu akkam ture haalli waraabbii isaa? Bilisa jechuun bilisummaa argattanii waraabdaniittu bu'aa bahiin qabu.
Achirratti akkamidha beekta. Ani hankoo qofaatu bilisa dhabaa yookaanis immoo bilisadha jedhee waan an dubbadhu miti. Hin jedhamu maaliif haala Oromoon keessa jirutu murteessa. Haala Oromoon keessa jirutu murteessa. Innumti aadaa irratti hundaa'e baay'ee nu caalaa saba biraatu biyyoo biyya abbaa keenyaa irra teenyee aadaa keenya hojjechuuf jechaadha. Akka bishaan handaaqoo bishaan dhugduu sagal ofirra laalaa unannee ol jecha akkuma handaaqoo jechuudha. Akkasitti waraabna. Kanaaf warri kaan firii ta'anii dhugaa sitti muufi dhiyeenya kana han warra saba biraatu hojjetame warra kaabaa kana jechuudha. Ofirraa bahaniitu hojjetame. Ofirraa bahanii ilmaayyuu keessa darbanii caayaa xiqqoo tokko ijaarratanii jechaadha. As gara naannoo gara maalii jedhamti Onqorcaa jedhamu kan achitti dhaqeetaniin ilaale bakkitti isa dhugaa sitti muufi jechaadha. Caayaa sana ijaarrataniiti caayittiin hamma yoonaa ajaa'ibatti bareeddi barte. Maaltu ijaare kana jedheetaniin gaafadhe. Ani idduman deemu immoo nan gaafadhe. Uummata keenya hin hawwina. Uummata keenya ijaan arguu fi uummata keenya qotuu, uummata keenya haamuu, uummata keenya harroota fe'ee deemuu baadiyyaati jechuudha. Hin hawwina. Maali kun jennee gaafan. Manni kun maaliif ijaaramteetti jedheen gaafadhe. Silaa hoo manaaf hoo mana miti. Caayaa xiqqoodha maaliif ijaaramte jennaan. Manoota warra kaan irraa adda taatee jedheen ani kee gaafadhe. Gaddaa warra kaabaa kanatu asitti nameessaa kan yookaan kilippii waraabeedha. Kilippii waraabanii sadarkaadhuma kanarra gahanii caayaa ijaaranii as dhufanii waraabbatanii jedhe. Waraabbatanii ofirraa bahaniidha. Qalanii haa waraabanii irratti qalanii akkam immoo maal sinii godhanii jedhe. Waan nuti galagalee as nu ilaalayyuu hin jirudha. Egaa kun illee uummatichatu wanti jedha ture haa ta'uuti yeroo gara keenyatti as deebinu nuti wanta tokko waraabuuf jecha namoota warra quuqama saba isaaniif qabanitu anillee hanga yoonaatti uffata faallee uffata aadaa waaqayyo isaan haa eebbisu isaaniif haa dabalu irratti malee hanga yoonaa baay'ee tokko jaalanneetu naa ta'e mana uffata aadaa jaalanne achirratti jechuudha. Baay'ee nan ishee galateeffachuu biran darbu kanallee. Lammaffaa mana uffata lalisee buraayyuudha isheetu naa ta'e. Kanaaf haa galatoomani baay'ee haa dabaluu giiphiin isaanii haa guutuun jedha. Kanaaf isaantu narraatiin fudhanne bilisuma naa. Bu'aa baay'illee qabaa jechuudha. Namoota uffataan si gargaare malee wantoonni amma shubbisaaf kennuu jiru shubbistoonni jiru. Ogeessi kaameraa jira, ediitii ta'a, maal ta'a waan hedduu keessa darbees ga'a. Kanaaf rakkoo hedduu keessa darbee jechuudha. Baay'ee amma warra shubbistootaaf yoo xiqqaatee 400 kaffala nam tokkotti jechuudha. Isheenuu xiqqoodha. Yooma si yaadan jechuudha 400 kaffaltaa. Nama sana mooyyuu yookaanis immoo baay'inni namaa immoo meeqadha yoo jenne akka dandeettii keetii. Nama 4 isaa ta'uu nama 5 nama 6 10 gochuu dandeessa. Kanaaf hanguma namoonni sitti baay'atan sana qarshiin isaaniillee baay'eedha jechuudha. Kanaaf isaallee ijoolleedhuma keenya warra beeknutu jechuudha hanga tokko ilaalcha nu godhe. Bifa kaameraatiin kallattii kaameraatiin mucaan akkasumattiin hamma tokko han akka haroon hin guune akka raachiin hin duune jedhamti yeroo Oromoo akkasittiinidha. Isumayyuu dugdeeffata fuudheeti wanni sana kaameraa sana kirayyuu jechuudha. Isa kirayyuu jedhan sana dugdeeffata fuudheeti nu hojjeta. Kanaaf egaa hammucaa dafqasaa dhiisnee jecha nu faana nuti egaa yoo qacarraa ta'ee as naannoo Finfinnee kanatti nu hojjenna. Hin baana achi baaneetu hojjenna. Nu faana gaafa nuti dhagaa keessa bulu nu faana oolee baaqelaan giiphii sabboonaa kana keessaatiin dhibamu. Baaqelaa kana isaa fi ammaarraa baaqelaa nu faana nyaatee nu waraabe. Kanaaf bu'aa bayii hedduu keessa darbee dhufeeyyuu ammatti dhamaameen argamsiisaan jiru. Ulfaata. Egaa maaliif akka ta'e hin beeknu Oromoon yeroo baay'ee amma waan sabni biraa fidee ammuma hoo'isee gadhiisu duukaa hoo'isa. Kan isaa garuu kan dhaggeeffatamee hin qofne hedduutu lafa jira. Kanaaf daawwattoota keenya mee gara keenyatti deebinee waliif haa ilaallu.
namoonni sirba yookaan weellisan kun akkuma mana geessan bu'aa bahii hedduu keessa darbanii dhufaniiti kan isaan asiin ga'anii. Isumayyuu namni daawwatuuf hin jiru. Mee seentanii yooma daawwattanii fi baatan ammas weelluu biraa hojjechuudhaaf isaan kakaasuu danda'a. Hamilee hin buusu jechuudha. Amma garuu hamileen artistoota hedduu gara yuutuubii kanaan hedduu gad bu'aa jira. Kanaaf waliif haa daawwannu isiniin jedha. Egaa qophii keenya gara dimshaasha gara xumuraatti fidaa jirra. Wantoota gaaffii lamaan sadan tokko caalaa hin qabnu. Mee siifan aartiin Oromoo amma gara weelluunis maalirra jira jettee yaadamee jijjiiramni jira guddina kanarratti? Gacila aartiin Oromoo hanga tokko jijjiirama qaba. Hanga tokko jijjiirama qabannaan siin jedhu. Yeroo ani calliseedhuma taa'ee ani yeroo achi iddoo ture sana wanti jedhu abbaa torbeetu jira ture sanbata duraan ilaalamu jechaadha jalaatiin kaa calliseetaniin ishuma nan hordofa ture amma abbaa torbee sana iyyuu jechuudha garuu iddoo biraatti si jalaan seeniin malee abbaa torbee sana ilaaluuf mana dukkanaafaa galuutu jira reebamuufaatu jira achi keessatti mana hidhaa sanatti jechuudha waa itti afaan Oromoo ilaalanii jedhanii dhaqaniin wanti jedhu ture. Yeroo sana immoo iyyuu achi keessatti immoo eeyyama miidiyaa tokkittidha ture. Shumaa kunoo OBN sana ture wanti jedha ishee ilaalla ture. Yeroo sana gaayuu waa'ee artii yeroon ilaalu hanga tokko jijjiirama qaba. Hanga tokko jijjiirama qabannaan siin jedhu jijjiirama qaba. Egaa xiqqoo warroota kunoo walaloo faallee yeedaloo isaallee miidhagsanii hojjetan baay'ee amma tokko fooyya'eera karaa kanaa homaan jedhu. Inni biraa ammallee haa waan ani jedhu jechuudha. Walaloo otoo waa'ee Oromiyaa sirbanii waa'ee Oromiyaa otoo faarsaa jiranii jechuudha. Waa'ee Oromiyaa nama sirbisiisu faarfannaadha malee. Faarfannaarra otoo jiranii faaruu waa'ee Oromiyaa otoo sirbanii gara jaalalaafaatti seenan jiru. Waa'ee intala bareedduu biyya keessaa mul'attu anoo si waa mana jalaan dubbattu akkas jedhu dhugaa. Kanaaf baay'ee harmeen yookaan Oromiyaan jechuudha saala qaba jechuu koo miti. Dhiira yookaan dubartii jechuu koo miti. Anaaf garuu akka haadha kooti. Akka haadha kooti naan si jedhu haadha koo caalaayyuu Oromiyaan fedhan. Kanaaf haadha koo gaa Oromiyaatti nafee haati koo isheen na deesse tarii na dhiistee godaanuu ni dandeessi. Nutillee godaanuu dandeenya. Oromiyaan garuu hin godaantu. Kanaaf ammallee waa'ee Oromiyaa otoo sirbaniiti gara jaalalaatti seenuun waa'ee goototaa otoo sirbaniiti gara hin taanetti seenuun jechuudha. Kuni nama gulaalchisiisa gadi buusa. Fakkeenyaaf otoo waa'ee Jeneraal Taaddee otoo sirbaa jiruuti waan hin taanetti otoo yeroon seenu jechaadha. Tokkoffaa odeensonni yookaanis immoo daawwattoonni kooyyuu nama daaluu danda'u. Lammaffaa immoo jechuudha waa'ee dhuma Jeneraal Taaddee koo toonanii wanti jedhuuti ganna jalaa buusa. Kanaaf akeekkannaa barbaachisa jirratti. Akeekkannaa amma fakkeenyaaf ani jechuudha walaloon Koyyaa Dahoo koo baay'ee yeroon wanta tokko hojjedhu akeekkadheetanii ni hojjedha. Akeekkadheennaan siin jedhu waa'ee jaalalaa fakkaachuu ta'uu danda'a sirbichi. Garuu bu'uuraatii ka'umsa qabaa. Ka'umsa irraatii giddugaleessa qaba. Giddugaleessa irraatii immoo xumura qaba. Kanaaf ka'umsa irratti maalan jedhee giddugaleessa irratti immoo maalan jedhee xumura irratti immoo maal jedhee ergichi maal xumuree akkasittiin yoo deeme gaariidha walaloon hanga tokko akkasittiin. Moor garuu warri na caala jaalalaa na dhumeen keenni barreessoo kana hin jenne amma maaliif waan dhagee waan ta'e jettee dhuftee waan jaalala wayii tokko jettee walaloo wayii tarree lamaan tokko dhagee nanoo anaaf sinaa laattaa laata kee jaalala kana kee baasuu waa'ee jaalalaa maal gootaree anis nan jaalaleessa. Egaa waa'ee jaalalaa hanga yoonaa qalamni koollee yookaan qubni koollee waa'ee jaalalaa illee ittiin buune. Maqaa godhayiiti jalqabi. Garuu karaa siisaa keefumaatii namni kan jaalalaa siin jedha. Dhiisuure.
Egaa uummanni Oromoo nuufaa madaalu gaachirre. Adira koomentii irra kaa'ala kan jaalalaan barbaada dheera amma waa jaalaleessuun barbaade. Yoo uummanni si eeyyame aannan si hojjedha waa'ee jaalala. Lamaan keenyaafuu murteessaan abbaan seeraa yookaan uummata. abbaan baayiraa uummata. Haa ta'u Lakki sarara jiru yoo siin jedhe dhiisuu lamaan keenya. Diddaniire. Geerarsa ta'u waan tokko irra nu buusine. Ayyee geerarsa si geeraruule. Geerar naan jedhu geeraraan geeraa jira dhiirri geerareen quufne oo dhiirri geerareen quufne baddaa Oromiyaa jira qeerransa laga jira maaloo Oromoo maaloo Oromoo totoo nu waliin kaane gamtaan kaane qolanne diinni maaliif nu nyaata. Eenyutu nu qixxaata tiyannaa dhiiga Oromoota nu biraa lolaasanii badiisaa tokko malee yeroo conqolaasanii obboleessa keenyaaf garaa nu naaru taanan. Gumaasaa baasuu baannee teenyee laallataanan keenyas borus kanuma carraasaan nu eeggata har'a falmachuu baannaan kan caalu nu mudata. Harmee koo yabashaatu Oromiyaa koo badhaatu. Maaluma abbaatta gantu maaliif summiittiin taatu sirraa nyaatee si nyaatee daandiin beekne agarsiise qabeenya keessaamsise Oromoo gorraasise lammiisaa wareegsise qeerransa laga ciraa tiya qananiif shurshuraa korommiin ani qabu galaafatan na duraataan Oromoof hin jetti dhiiga obboleessa ishee nyaapha waliin unatti tunduu garaaf tirtiru kan gumaa baasuun jiru haqa jiruun sitti maa dhalaa waliin gungumaa garaaf gaara sodaate tunduu kaabinee taate. An Oromoof hin jetti gantuun garaa guuttattee dabballee garaa raqaa jijjiirrattee itti maqaataan Oromoof hin jedhee uummata waliin laaqaa kam dubbadheen kamniisaa xaariin na dudubbisaa dhiigni ijoollee Oromoo lola'ee laga ciisa takkan kaasa maqaasaa kan lammeessaa waaqasaa obboleessa shurshuraa saree nyaate na dura. Abbaa manaa taliilee qeerransicha hoddoolee kan taliilee galata mar'immaan na gubataa ergi gubbaarran jira nagaa jirtuu yaa fira warqiyyaadha biqilaa qawween qananii birruu fudhatanii moo jira. Warra fuudhe natti miitirra naaba timtimii muka muruun maal godha yoo damee raase malee ilma dhalchuun maal godha yoo gumaa baase malee tamma ilmi dhalatee gumaa abbaa irraanfate oo hin beeku waa'ee biyyaa dhalaa maallaqa riyaa ka'ee tangoota faarsaa takka tasfuu nagaasaati yabalaa gannatii seenaan kee badummatii loltuu mija barbadaa kan akka shaashoo boja goota itti faagaa biyyootu nyaate egaa. Gumaalataa bilaattaa maaliif teessee ilaaltaa hin ooluuf dhalattanii hunduu kaabinoomtanii moodu'a sodaattanii haaloo abdiisaa jira maaliif ilaaltu fira dabeessiin alatti yoo dhalateen guddatiin tortoraasuun qooqotu gumaa abbaa hin baafatu goota waajjiree olii qaqqalawistuu baazuqaa takka dirribaa kuma girnoova dhaabeettu maleen cadassaalee guuncha loltuu dabbasaa luuca marmaartuu tulluu raagoo qeerransa ijoollee kaakoo galmi laga hagamsa nyaanni isaanii gadamsa diina mataarra cabsa kanaaf hangoota faarsa. Yaa zinaa buudhaan manaat wallabuun isa manaa siniin du'a qalatee tunuun hidhaa qabatee mee hubadhaa yaa firaa kanarra maaltu jira haadha gootaa gammadii goonni kee diina cabse haadha dabeessaa badii xalba'ee mana shamse mataa goofaree filee mudhii zinnaaraan maree takka du'arraan oollee gaafa naladhin bareetiin duuta naan jedhu ani maaliyoon du'e qabsaa'aa hedduu du'e goonni irbaata rasaasaa atiyoon du'e maal abbaasaa kanarra gaafan baasaa. Galatooma. Hedduu galatoome. Egaa manadhaa waa'ee kana turteetta manadhaa iddoo adda addaa turteetta. Maaliif hidhamaa turtanii? Waan nuti hidhamaa turreef egaa yoo warrumti nu hidhee nuufaa deebisanii yoo jenne wantidha. Egaa waanuma eenyummaadhuma keenya kanatu nuuni Oromiyaadhuma kanatu nu hiisee iyyuu tennaa Oromiyaadhuma kana nu ajjeesisaa tenna jedha. Hanumti nu ajjeesiisu hanumti Oromoo ficcisiisaa jiru jechuudha. Taadhummaa Oromiyaa kana yoo jedhee nan qaanfachiisu. Oromoo ta'uu fi taadhummaa Oromooti jechuudha. Kan Oromoo ta'uuf taadhummaa Oromoo. Hidhaa kana kan hin dhabneef maal gochuu qabna? Hidhaa kana gaa waan ajaa'ibaati. Harka laattachuun egaa yoo kan beektaa gaa eelawe dhabamnuu jechuudha. Dhabamuu wayya qaba. Dhabamuu wayya. Kanaaf maal beektaa harka laachuu jechuun jechuudha.
maalan siin jedhare otoo dhalootumni keenya immoo otooyyuu miciree yookaan obbaatii faana darbeera ta'uu namatti tola. Isa dhugaa isaatti immoo jecha maali biyya abbaa kee keessatti dhalatte handhuurri kee biyya abbaa keessatti wanti ta'e kanaaf maali akkamittiin harka laata ta'a Oromoo otollee biyya hambaa yookaan biyya ormaatii naannoo warra sabaaf sabilammoota adda addaa keessatti dhaatooyyuu wanti enna ta'e lolla ta'e harka laannee biyya keenyatti gallaa'e. Maali godha reesiiban kunoo haadha ulfoo garaa guutuu ajjeesu barataanoo barachuu hin dandeenye jaarsi abbaa faati keenya yoo gadi ba'ee qotachuu hin dandeenye kaan immoo kaanii marka laattannee baanee barannaa laata qotannee galfannaa laata haati ulfaa nagaan deessii laata dheen. Kun egaa akkamidha beekta? Miliyoona 60tu jira Oromoon. Miliyoona 60 keessaati miliyoonni 40 dhumnee miliyoonni 20 fa'aa darbu. Kanaaf ammallee namni harka laattannaa yookaan harka laadhaa galaa warri jedhu yoo jiraate ani naayyuu hin galu isa dhugaa isaa sitti jecha naan galu tarii magaala keessa taa'ee akkas dubbataa warri jedhanii yoo jiraate waan argineerra jechuun magaala keessa teessee yoo jettesi warra kam durayyuu hidhatteetta lafa san argiteetta haasoon sirraan bareeda anirraa garuu hin bareedu maaliif anis manna dhaadheenni magaalaa keessatti dhaladhe magaalaa keessa hin jira yoo man darbee waa argedha ati garuu keessa turte dhagaa boraafatteetta bokkaan sitti roobeera qorrachitti si tumeera haasoon sirraa bareeda jechuudha. Kanaafi waan taasiftuu fudhatamuu qaba maaliif waan argite waan dhugaasaa jirta malee waan ofuma darbaa dabarsan jechuudha. Kanaaf xumura irratti laattannuudha harka keenya. Anis las kanuma laachuuf ture malee maal laadda. Sammoo waan ittiin afgaaffis ni godhuun qabu sun laaddeeyyuu kanaaf hin laaddu. Kunumtiyyuu meeshaa waraanaati. Kana laatte jennaan ati duute jechaadha. Qalama kee ofirraati hiikkatte jennaan qabattoo kee hiikkatte jechuudha. Qalama kee jechuun immoo meeshaa dhukaasa keessaa isa tokkodha. Meeshaa bilisummaa fidu keessaa isa tokkodha qalamni jechuudha. Kanaaf bilisummaan baay'ee Oromoo qofaa miti haa ta'u. Oromoo qofaa miti nan bilisooma jedhee ka'ee kan gabrummaa jala jirus kan gabrummaa keessa tures Oromoo qofaa miti addunyaa hedduutu ture. Haa ta'uuti jechaadha. Na caalaa dubbisteetta kitaabilee adda addaa Israa'el waggaa 300 turte jedha kitaabni biyyoota hedduutu ture. Aljeeriyaan fa'aa hanga tokko hanganii mana hidhaa keessa turetti kitaabilee adda addaa fa'aa ilaalaa turre. Baay'ee yaani hidhamuu kochaadha. Sirran dheeratiin malee galata Waaqayyoon jedhe. Galata Rabbiin jedha. Hidhamuu waa baay'ee si barsiisa. Mana barumsaa. Yoo ati sagabee yookaan firaashii furdaarraa ciistee na dhukkuba yoo jette si dhukkube. Yoo ati immoo ibidda keessa dhaabattee ibiddi kun nan gubu yoo jette ibidda sana keessaa ni baata. Kanaaf ofii kee anooyyuu mana hidhaan jira jettee qorqalbii kee of hin cabsiin malee jechuudha. Waan barbaadde taate ba'uu dandeessa. Bishaatte nama si godhan nama taata nama guddaa taata. Kanaaf inni guddaan dura of amansiisuudha keessa kee. Qabsoo kanaaf hawaasa kanaaf aarsaan kafala jettee baatee taanaan jechuudha. Yeroo sanallee aarsaadhuma kanfalaa jirta mana hidhaa sana keessatti. Kanaaf gara ijoo dubbii keenyatti yeroo deebinu namni ammallee ni hiikkannaa yookaanis immoo hidhannoo lafa keenya yoo jedhe yoo jiraate ani kana Oromoodha jedhee iyyuu hin yaadu yookaan silmii Oromoon jedhe. Silmii Oromoon naan siin jedhe. Silmiin amma fakkeenyaaf horii yeroo yaabbattu dhiiga ishee xuuxxee gaafa dhaqxee buutii beektanii yeroo dob jettu qoonqoodhaaf itti maxxante malee achirraatii dhimma yookaan haajaa addaan qabdu. Kanaaf namichi nan hiikkadha yookaan hiikkadhaa jedhe sun silmii Oromootiin jedha. Kanaaf nan hiikkadhasa jette kanarratti waliin gallu ati illee hin hiikkadhu jette walii gala. Egaa amma sagantaa keenya goola barra geenye jirra. Gaaffii lamaan tokko caalaan qabu. Mi'aati namni waa'ee koo hin beeku kan jettu jira.
garuu immoo akkas kan jettu. Ani waan galateeffadhu yoo jiraate warra na jiraachisuu fi jireenya fi isaanii dhaban. Warra har'allee nu jiraachisuu fi daggala Oromiyaa keessatti aarsaa kan falaa jiraniif galanni isaaniif haa ta'u jedhanii ol jedheetanii. Kanaafi ammallee jechuudha. Mana adda addaa teenyee wanta adda addaa haasa'uu dandeenya. Garuu isaaniif safuu otoo laannee gaariidha. Fakkeenyaaf inni kaan wanti nama adda adda dhahe iddoo mana adda addaa dhugaatii fa'aa mana waanuma adda addaa fa'aa taa'ee waa'ee haala adda addaa odeessuu danda'a. Wantichi garuu akkas miti. Nu jiraachisuuf jecha jireenya isaanii dhabanii lubbuu isaanii dhabanii abadan keessumaayyuu jechuudha. Waan akkasii inumaayyuu otoo even ati mana biiraa mana waan adda addaa fa'aa kana miti jechuudha. Dhuma buna shaayii buna dhugnutti waa'ee kana tokko kaasuu dhiisne gaarii. Otoo ani bare mee takka ofanni ijaara jedheetii taa'a yookaan namoonni anama fakkeenya na caalaa namni hedduun namni quuqama qabanni jiru. Anuma qofaatu immoo qabsaadha jechuunis jechuudha. Sirrii miti. Na caalaa jiru bara. Aarsaan kaffalanii na caalaa jiru. Kan qabsaa'an kan itti maatii isaanii ammallee kan manni irratti gubataa jiru kan haadholiin keenya gudeedamaa jirtu diinaa jechuudha. Maatiinsa ni jiru. Kanaafi bukkee namaa teessee yeroo iddoo warra buna dhuganii yookaanis immoo biiraa fa'aa dhuganii yookaanis immoo waan adda addaa otoo isaan hojjetanii waa'ee qabsoo gadi buusanii yeroo isaan odeessan ni dhageessan. Taaksii keessatti fa'aa ni dhageessan. Abalittiin immoo akkasii dhahe. Kanaan maal beekta? Ani waan akkasii otoo hafee gaarii. Inni qabsaa'u uummata isaafaa qabsaa'u. Inni immoo lakki anoo nan jiraadha yoo jedhe jechaadha. Akkasumatti nan jiraadha yoo jedhesi hin taatu nan jiraadha yeroo siin jedhu jechaadha. Eeliyaasiin yookaanis immoo siin gechoo dacheen Oromiyaa isheen har'a dhiigni itti lola'aa jiru kun jechaadha. Qixxuma isa qabsaa'anis siinis baataa jirti. Kanaafi akka isa qabsaa'otaa maaliif hin qabsoofne? Yoo xiqqaatee hidhattee laga galuu qofaa miti bara. Hidhattee laga galuu qofaa miti. Bakkuma jirtutti safuu laachuu nu qabsoodha. Warra dhiiga lolaasaa jiruuf warra lafee caccabsaa jiruuf jecha safuu laachuun iyyuu qabsoodha. Hin gargaarii natiif dinagdee waan tokko iyyuu hin gargaarii. Arraba keenyatti gonnoffee hidhannee otoo teenye gaariidha. Gonnoffee hidhachuu nurraa qaba. Kanaafi as teenyee abal tiiktookii wanta barri fide kana isarra taa'amee abalittiin akkasii abaluun akkasii jechuun jechaadha. Guyyaa tokko na gaafachiisa. Anaan na gaafachiisa. Siinis si gaafachiisa. Kanaaf immoo bilisummaan immoo gaafa nuu dhuftu isa qabsaa'eef dhufe malee isan qabsoofneef hin dhufne jettu. Dacheen Oromiyaas jechuudha qixxuma nu baatti. Kanaaf safuu nu barbaachisa. Anaaf isaanii nan galateeffadhan. Warra aarsaa naaf kaffalaa jiranii warra naa kaffalaa tureefi warra naa kaffalaa jiranii galateeffadha. Kanadha. Dhumarratti immoo kana nuti si dabalammayyuu dhimma diinagdee kan jette irratti dhimma muuziqaalee waan ofirraa qabduu fi yaada xumuraa keeti. Meegaayyuu amma yoo namni isa kakaasee yoo namni duras namni anatti galateeffattu yoo namaa goote keessi tolami. Ani amma akka kootte jechuudha. Gaafati na gargaarte nan dhibbadha. Isuma dhugaa sitti himu jecha. Gaafati waan na gargaarte karaa na agarsiiste jennaan jechuudha na dhibbisa. Gaafan Oromoo tokko karaa agarsiisu isa kaan godheefii miti jechuudha. Bishaan budduuqsee kenneefii miti ba'aa harmee faarraatii hanuma karaan deemne. Anuma toon karaa deemuu yoon harmee faa arge ba'aa baatan irraa fuudheen baadhe. Yoon karaa agarsiise yoon irraa fuudhee baadhe keessi koo gammachuutiin oola. Kanaafi Oromoon keessi kooyyuu boqonnaa argataa jedhee namni quuqama saba isaa qabu namni quuqama aartii isaa nan guddisa jedhu otoo na bira dhaabbatee nan gammada. Haa ta'uutis immoo isa na gargaares isa na gargaarrenis ibinisuma kunoo sirboota koo warra na wantii godhellee jecha qixxuman isaan jaaladha. Uummata koo qixxeen jaaladha. Warruma kunoo faallaadhuma keenya dhaabbatu jechuudha. Qixxuman jaaladha. Nuti baay'ee wanti irratti sirnadha malee nuti jibbinu nama jibbinu dhugaa sitti mufu. Sirna jibbina sirna ati gaggeessituun jibba malee qixxuman jaaladha. Qixxuma Oromoo tokko an Oromoodha jedhee yoo ofitti amane qixxuma
qabsaa'aan koo qabuu fi qixxeedhuma warri isaan asiiti sirna isaanii garuu hin fedhan. Sirni isaanii naaf hin ta'u. Yoomillee naaf hin ta'u. Hanga sirna koo sirna han uummata kootti deebi'utti jechaadha. Sirni halagaan baase sun taasa naan ta'u. Uummata koofis hin ta'u. Anaaf hin taane taanaan uummata koof hin ta'u jechuudha. Uummata koof hin taane taanaan siifaniif hin ta'u. Egaa walumaa gala yaada kee xumurteettadha yaada. Waan hafe hin jiru. Egaa tillee daandii dheeraa deemtee dhuftee istiidiyoo kan Gullallee gamoo Shaggar Giraand Mool Addisuu Gabayaatti argamutti dhuftee yaada bareedaa akkasii nuuf daawwattoota keenyaan goo kee hedduu galatoomi siin jedha maqaa daawwattoota keenyaan. Isinillee galatoomaan siniin jedhaa. Kanaaf isinillee jajjabaadhaa. Yoo naan gahuudhuma keessaniyyuu baay'ee sin galateeffanna. Hawaasa keessaniif immoo iyyuu ijaaf gurra uummataa ta'aa egaallee iyyuu bobaa alagaa jala yookaan bobaa sirna diinaa jala taa'anii maaliif na waraabuu dide maaliif immoo nuu dabarsuu dide jechuun ni ulfaata. Akkatti isin jiraattani isa beekuu fi isintu beeka. Isa beekuu fi isintu beeka. Jajjabaadhaa ulfaadhaa. Daawwattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Akkuma siifan jedhee jabaadhuun illee akkuma du'arraa si oolchuu danda'u. Namni na cina dhaabatee waan inni na cina dhaabate sanaa olitti hin fidee isaan biraan ga'a jedhe waan jedheef hundi keenya jabaadhuu jechuu danda'u qabna. Jabaadhuun du'arraa si hambisa. Kanaaf namoonni cina dhaabachuu barbaadan karaa inni argachuu dandeessu isaallee isin quunnamsiisuu dandeenya waan ta'eef wal cinaa dhaabbannu. Viidiyoo isaallee biifolee fi masaraansii ijaaraan yuutuubii irra jiru waan ta'eef galaatii daawwadhaa fi qopheessaan qophii kanaa Geetoo Alamaayyoo ture. Ogeessi kaameraa Habtaamuu Barraati. Torban nagaa keessa jiraadha. Oromoof Oromiyaan nagaa taatu. Ulfaadhaa. Ijabaki boreo sudate more. Ijabaki boreo sudate more. Ijabaki gareo sudate mare. Ijabaki gareo sudate more. Abba varda mane boreo sudate more. Ijabaki gareo sudate mare. Nabonda vinga lu boreo sudate mare. Ijabaki boreo sudate more. Goda bivle mane boreo sudate more. Ijabaki gareo sudate mare. Isani nukko lu boreo sudate more. Ijabaki boreo sudate more. Ya babari jore boreo sudate more. Ijabaki boreo sudate more. Shiburade tu boreo sudate more. Ijabaki boreo sudate more. Ya koromi kenya boreo sudate more. Ijabaki boreo sudate more. Shedina del tu boreo sudate more. Ijabaki boreo sudate more. Ijabaki gareen sudate mare. Ijabaki boreo sudate more. Kasmaleo ya kajaleo akabake doli maleo uti goti bishambazi bishabola doli umabazi umagoto. Ijabaki boreo sudate more. Ijabaki boreo sudate more. Ijabaki gareen sudate mare.